daftanii jarjarina miila ho'aa wayin godhatina tasgabbaa'uudha bakka of laalu as achi laalu nuga so kanaafiyyuu ofii keetiirratti jireenya keerratti of eeggannoo gochuun dirqama namni tokko immoo gaafa steepii wayii deeme walmii kanuun barbaachisu dhugaadhaa galatoomii so irratti ka'uun hin barbaachisu maybe ofiif ta'a yookiin maatii isaatii ta'a yookaan biyyaaf ta'a rab annaa akkasii isiniin jedha warroonni amanamummaadhaan akkaataa sirriidhaan akkaataa heera mootummaa biyya keessaa baasiin follow godhadhaa qaama family ko mana kana follow keessan argaan jiru maqaa keessan barbaadeen nabi warra follow gootan copy link immoo godhaa ka comment bichaa maal godhare hara warning yeroo lamanatti kenne manni ko copy link godhaa so akkaataa seera mootummaa biyya keessaa baasiin hojjetachuudhaaf milkaa'uudhaaf jabaachuudhaaf warri dhufu barbaadan warroonni dhiiraan dubbisa shamaranis immoo Itoophiyaa hin gallu Itoophiyaa yoo galle nu dabbara akkasitti miti dhugaa yoo Itoophiyaa galle nu dabbara kanaaf achumaraan as darbuu barbaanna warri jettanis isin xumuruun hin danda'a amma waadaadhaa fi biiftuu kan gargar baasee namadhaa dubbachaa ture viidiyoo isaan dhaggeeffatu haga dhumaatti sanarraanis immoo kan ka'e immoo biiftuunis immoo viidiyoo waraabdee anaa fi waadaan obboleeyyan isichi jaarsaaf jaartii miti ani kaayoo mataa kiyyaa qabaa kaayoo isin na gargaartanii biyyarraa na baastanii akkan hojjetadhu kan na godhe isin waan ta'eefi ani dhimma jaallaa keessaan qabu garuu taphachuu fi yookaanis immoo isa gammachiisuuf bu'aan baay'ee na gargaaraa ture erginas dhufee rakkoo koorratti baay'ee naa birmate malee anaaf inni jaalallee lamman miti nuti isinitti qoosnee taphachuu fi jettee haa ta'uyyuu malee dhugaa ishee jettee garuu ijoolleen kun ajandaa uummataniitu tiktookii mataa isaanii guddifachaa turan kansaa isheenillee homaayyuun jettu guddatteetti inni immoo isa sababiinni maallaqaan ishee gargaaree fi isa guddisuu barbaaddeeti kan isheen arrabsamaa ijoollee waan fedhe jechaanii arrabsuu adda addaa jechaanii hunda isaa garaatti qabatteeti zim jettee mucaa kana manamma biiftuu beeka malee amma mucaa kana hin beekun ture ergi biiftuun dhuftee mucaa kana argee bare malee duraan takkaayyuu nagarreellee hin beekullee jechuudha tiktookii irraa jiraatu iyyuu malee tiktookii keessa yoo deemsi mucaan kun natti hin dhufne jechuudha maaliif tiktookiin isa waan hin beeksifnee fi nan agarsiifnee jechuudha namoota biratti beekamtiin qabu namoota biratti illee baay'inaan hin argamu jechuudha mucaa kana biratti argeessanii fi mucaan kun maqaa balleessiteetu of xireessiteetu ijoolleen arrabsaniitu maal jedhanii ati hojii hojjechuu dhattee moo maaloo ta'uu dhattee akkana ta'uu dhattee jedhanii sababii sammuun ishee cimaa ta'eef mataa gadi qabattee maal goote mucaa kana nama barsiifte jechuudha eenyuun barsiifte anaallee na barsiifte isinillee barsiifte jechuudha warroota hin beekne warri kaan duraan beekuu dandeessu ani garuu hin beeku akka kootti baree jira hundaafiyyuu biiftuu keenya guddaa tokko galatoomii sammuun kee kanarra caalaa ammallee cimee argamu garuu immoo jechuudha kan amma akka inni hin guddanne akka inni ishee wajjin hin taphanne kan godhee gargar baase immoo namadha aaree dubbachaa ture jechuudha guddinni koo maal isinirraa irrisaa akkasumas immoo maaliif akkana taatu jedhee baay'ee tokko dheekkamee dubbachaa ture jechuudha namni hinaaffaan isaa kanuma yooti irra caaltee guddattee ammaan guddachuun nabee ammaan akkas ta'e ajandaa irratti utuu ajandaa qabattee jirtuufa ajandaa sirratti uumaa jechuudha hinaaffaadha kun hundaa maa guddataadha maa wal guddifnaadha kana jechuudha hundaafiyyuu biiftuu keenya waadaa keenya galatoomaa homaa miti naarana amaluma nama fooniiti amaluma nama keenyaati walirratti ka'u walirratti naafuun kanuma isuma nu argaa jirrudha miidiyaa irratti warri viidiyoo waraabnee gadhiifnu kun waan baay'ee argaa jirra garuu callisnee ma jiraanna malee nuyyuu walirratti kakaanaa jechuudha hinaaffaa ajaa'iba bara homaa isinitti bakkaatiin dhugaa rabbii innaa anaan namni naqee yoo jiraate yookaan waadaan badii yoo qabaate waadaa kun sirraan eegamu yoo naan jettaan ani nama barate nama guddaadha nama bakka waa beekee waan dubbatullee waallee gochuu danda'udha so qabatanii gulubachiisanii gaariidha jedhee yaadan
kun akka wallaalummaa kiyyaatti jechuudha. So namoonni nani maybe sin gaddisiise yoo jiraate immoo dhiifama isin jechuun barbaada. Maaliif yeroo tokko tokko jiraachuu dhumti keeyyuu nama gaddisiisuu danda'a. Jiraachuu dhumti keeyyuu nama aarsuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf taana jiraachuu dhumti kee namni nama aarsuu danda'u jira. Maaliif yeroo tokko tokko yeroo mul'attu irra yeroo dhokattu fa'a jaalachuu danda'a namni keenya beektu. Dhugaa waan baay'ee nu godheen girgirriidhuma bakka wantoota miidiyaa kanarra deemtu irratti yeroo darbe kana namoota tokko faana viidiyoo hojjechaan ture, bakka taphachaan ture. Ani nama tokko faana hariiroo tokko hin qabu yookaan nama tokko irraa jibban qabu. Bakka hariiroo biraa hariiroo adda ta'e yoo gaafan jedhu hariiroo oromummaa hariiroo obbolummaa malee nama kamirraa jibba hin qabun ture. Viidiyoo tokko hojjetee baha. So ani nama kamirraallee jibban qabu bakka jaalala nama tokko nama kamuu jaanii ilaala. Garuu wantoonni nani arge baay'eedha dhugaa. Fira koos alagaas gaarii sammeenyas argeera. Kana gidduutti waan baay'ee nu godhe jechuudha. Warra jarjaranis waa jedhan, warra jarjaranis wantoota baay'ee dubbatan, warra jarjaranii onni namaa keessaa waan hin baane dubbatanis, warra jarjaranii tiktokii viidiyoo namarratti hojjetanis sinii gede. Ani amma waa'ee nama tokko osoo hin beekin danda'ee dhugaa dubbachuu konfidensiidhumaan ittiin waan ta'e dubbadhu hin qabu. Sinii gede yaa'uka xiqqaa keenya bira gaafa dhaabbatanis xiqqaa ta'aara, guddaa keenya bira gaafa jiranis guddaa ta'aniiti argamu. Sanammoo jiru biyya lafaatu kana qabdi, rakkoon qabu. Namoonni dhugaa dubbachuuf wantoota bakka gara biraatti hiikkattanii saayikoo keessan fudhattan waan yeroo darbee kana wal qabsiise itti yaadaa hubadhaa siin jechuun barbaada. Seeraanii maybe viidiyoo siin hojjechuu nan danda'a. Ani isa kaan miti bakka jaalalli uummanni koo naaf qabu, jaalalli hiriyoonni koo naaf qaban, jaalalli faamiliin koo naaf qabu anaa gahaadha. Waan biraa osoo hin taane jechuudha dhugaa dubbachuuf. Tokko immoo namaaf gaarii yaaduun koo qofti na bu'u. Maaliif daandii milkaa'inaatti na fida malee daandii hammeenyaatti, daandii gabaabaatti na fidoonaan daandii bakka daandii gaariitti na oofa. Inumaayyuu namni gaafa si dhiibu, namni gaafa bakka waan ta'e sirratti ka'u, sirratti dubbatu Waaqayyo immoo oluma si qaba waan ta'eef yeroo hunda gaarii waliif yaadaa jechuun barbaadan. Anuu si jira dhiisi. Eshi boko galatoomishi. Galatoomaa dhugaa warri yaada jajjabinaa namaa kennitan. Maaliif ani dhugumaan dura dubbadheera baasee ani yeroon dubbadhu keessatti booni jirta. Dhugaa dubbachuuf nama tokko dursee waan ta'e hin jedhu jedhee baay'ee nuuf qaba. Maaliif nama dursuun jaalladhu yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf namoota faana gaafa mana namaa seentan yookaan gaafa kaafee tokko seentan nama sana dursee taa'urra nama suniif bakka kennee teessisee an ofii kiyyaa dhaabbadha. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf wanti namni dhuanaan kana yeroo baay'ee namaaf hin bootaa kennan ofii korrachuu beeku hiriyoonni koo. Yeroo namaaf jiraattu immoo maalishaalee hin cinama galatoomi giiftii. So gaarii namaaf yaaduun keessan hammeenyaan miti. Hayyee booni koo na akkasii siin jedha faamilii koo dhugaa. Na warri immoo rakkoo jiraata rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon tokko hin jiru dhugaa. Yaa namoota akka yaadaatti kaaseenaan dubbii kanarratti haasa'een ajandaa kanarratti malee waan biraa miti. Dhiisicha baakoo hayyee gaaddoo koo teenkiyuu. Gaafa kan namni haasa'u ati yoo calliste
balleessaa fakkaata yookaan immoo